راديو سمبرتو fagoo fi dhihoo teessanii warreen shimbirtuu caqasuuf nu eegaa jirtan nageenyi keenya dambalii qilleensarraan bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Akkuma barsiifne har'as oduu isinitti himuun tokko jennee eegalla. Akkuma barsiifne har'as oduu isinitti himuun tokko jennee eegallee qophii simboo fi imalaa wal duraa duubaan qabannee dhihaanna. Marree nu dhaggeeffadhaan afeerraa keenyaadha amma gama oduutti. Amma oduu isinitti himna oduu isinitti himu'an gammadaa baroodaati. Barattoonni Oromoo 11 yuunivarsiitii Mattuurraa ari'aman. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa torbaan kana keessa ibsa baaseen ari'amuu barattoota kanaa mirkaneesse. Biiraa Baddallee Lagattan sababa jedhuun barattoonni barnoota isaaniirraa ari'aman tokkoffaa Dachaasaa Gammadaa, lammaffaa Shifarraa Guddinaa, sadaffaa Takkaa Asaffaa, afraffaa Jiraa Gurmuu, shanaffaa Gammachiis Badhaasaa, jahaffaa Biqilaa Lammii, torbaffaa Badhaasaa Gurmuu, saddeettaffaa Iyyaasuu Qannoo, saglaffaa Kaasaahun Maammuyyee, kurnaffaa Abdulkarim Abdullaahiitii fi 11ffaa Geetaa Nuguseeti. Sabboonaan Oromoo tokko Burraayyuutti rasaasaan ajjeefame. Hojjetaa warshaa Akkoo Addis kan ta'e obbo Daaneel Aschaalaw Gurraandhala 2 bara 2014 konkolaataa isaatiin deemaa osoo jiru hidhattoota mootummaa Itoophiyaatiin itti dhukkaafame ajjeefame. Hidhattoota ajjechaa kanarraa hirmaatan keessaa Konistaabil Gabratinsaa'ee dhukkaasa baneen sabboonaan Oromoo kun galaafatame. Reeffi isaatis hospitaala Minilik geeffamuun rasaasaan du'uunsaa mirkanaawe. Walmariin riphee loltootaa fi mootummaa Suudaan Kibbaa Finfinneetti wixata dabre jalqabame. Mariin kun wixata dabre Finfinneetti jaarsummaa dhiigaatiin eegalame. Mormitoonni torba kanneen dhiyeenya kana hidhaarraa bahan marii kanarraa akka hirmaatanis beekamee jira. Poolisoonni Keeniyaa kanneen hogganoota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen ukkaamsan wabiidhaan gadhiifaman. Miseensonni tikaa Keeniyaa kun amajjii 26 bara 2014 humna tikaa Itoophiyaa waliin qindaa'uun hogganoota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen obbo Ahmad Husseenii fi obbo Sulub Abdii kanneen jaaman kanneen jaarsummaaf Naayiroobii jiran ukkaamsanii Itoophiyaa kennan. Haa ta'u garuu poolisoonni kun kamisa dabre wabiidhaan gadhiifaman. Dhaggeeffattoota keenya oduunsaa kanaaf qabanne hanganuma qophiilee hafan waliin nagayaan tura. To be
dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan simbooti. Qophii har'aa keessattis keessummaa keenya torbee lamaan dabran nu waliin ture beekan gulummaa ni jira. Walaloo isaa har'a isa xumuraa nuufi isin dhageessisa. Bineensota biyya lafaa kanarra adeeman kanatti fakkeessee walaloon kalaqee tokkoon qabaa. Walaloon kunis akkas jedhu. An maaluma godhuu bineensota kanaa eeboo maliinanii dugda ishee waraanaa falamaaf dhabdanii maaloo yaa jaranaa maafan ba'aa baadhee kophaa koo maassana booyyeef waldii geessatu goodaadhaa baroodhaa hociif jaldeessatu gaadee waliinoodha haddaa fi gaalatu ta'e akka harroota raachaaf karkarrootu dararsan oolota hantuutatu diigee keenyan mana keenya tuqaatu barbadeesse hunduma isaa beekna reeffatu madeesseen garasiif garanaa qeen golgoloomnaan keessaa baduuf deemna tisiisa bosonaa kuruphisa qee ilbiisam jarana ani naman see anoo ragaan baam biyyoo lafaa haree uf yaa bineensota anoo si abaare mixiikka ilbiisotaa holqa keessaa yaatu jaamaa akka hin jiraanii lafee namaa nyaattu kan saatuulee kaa'ee kan namaaf maraatu yoon hin dhabamsiifne maaf biyyoon na nyaatu waan akka kanniisaa qarxaasaa midhaanii dhiiga garraamotaa xinxanii dhuganii sossomnees dadhabne midhiisuus didanii erga fadhadhamne lafuma kanarraa maaliif nu fixanii boombii mataa qottoo kuumoo lagagamaa akka fardaa gootaa maaf nurra garmaama dhaala baabilee koo maalumaaf nasaama bilisaan uumamee maaf handararfamaa egaa barasaatu barammaa kanatu diinnis qaawwaa argatee firris kan wal nyaatu qabsoodha barbaada miti malaaf maltuu abshaaloma diinaaf maaf taana maraati namumammaa kana anas dabalatee kophaadhuma fiigaa qomoosaa dagatee akkasiin fullaanaan maal falata aree duuba deebi'anii of laaluudha malee qilleensarra kaatee yaadaan tabjaajaa jireenya mo'achuu fi takaffeekaa deemsa keessa lufe meeqansaa lakkaa gocha tokko malee yaada isaana kaa addunyaa dadhamtuu sheessii kan qabne joorsuu jaamsuu malee boqonnaa hin laanne nyaattee dhuguu malee nan quufe hin beekne halkan guyyaa fiigne mo'achuu hin dandeenye ogeeyyiis gaafannee hayyuu biyya bulchuu hiika addunyaa kanaa dadhabeen ulaachuu qotee bulaas taanee yookaan daldalachuu barataas taaneetu dhabnee irra gammachuu afaaniin kolfinaa garaan nu madaa'e waan dubbannu hin beekne akka salaa ta'e waan yaadduuf gidiraa nurratti wal ga'e kamiin kam dhiinnaa hallisuudha malee bineensa daggalaa ilbiisonni hundumtuu yeeyyiin gama sanaa leencinni dhaadatu gabarsi duubanaa joobirraas kan kaatu biiftuun samii waaqaa maal dhufanii laatu oduus maan dheeressa maafan sin dheebossa yaanni abbaa hubaa abbuma jiitessa qomman gunguma akka haadha hiyyeessaa maan of yaadachiisa madaa koo kaleessa mala dha'ee buusee guyyaan taa'ee mugee bineensi keessa koo fixeera daguugee hawaannisi jooraan allaattii qabugee maaf ibsa keessi koo gaddisaan aduugee abbaa fi ilmatu didee waliin oodha haadhaaf intalatu guyyaadhaan abjoodha sangi qabuu qabu kan ilmaan namoota albuudni argamuun qabsoo dheeraan booda gaaffiin lafa kootii kumaaf kumaatama firamuu halagaa eenyunnaaf quuqamaa barri an jiraadhu soo kunoo dhumuuf deema waan haqaa dubbadheen isaaf wareegama wanta ani dhaga'u yaadaan qalbiifadhu qilleensa qofaadha duumessallee qabu lafa baakoo irratti eenyummaan karadhu bilisummaa balfee garboomee jiraadhu galatoomaa.
xumuraarra geenyee jirra. Qophii imalaa irraa keessattis keessummaa tokko qabna. Kan haala siyaasaa impaayera Itoophiyaa nutti himu. Kutaan duraa kunooti itti dhiyaadha. Tole dhaggeeffattoota keenya keessummaa qabna qophii imala haaraa irratti. Keessummaan keenya ufuma isaanii eenyu akka ta'an nuu ibsu. Mee keessummaa keenya baga nagaan dhuftanii? Isinillee baga nagaan nu eegdanii. Maqaan koo Garbaabaa Gaaddisaa Ittisaa jedhama. Tole obbo Garbaabaa Gaaddisaa Ittisaa eenyudha? Garbaabaa Gaaddisaa Ittisaa dhalataadhuma Oromoo tokko keessaa nam tokko. Haa ta'uutii yeroo adda addaa siyaasa Oromoo keessattis hirmaadheera. Gurmuu Oromoon qabsoo godhu keessa hundumattuu hirmaachuuf hawwiis nan qabaa, fedhas nan qabaa, hirmaachaa ture. Haaluma kanaan sadarkaa waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti miseensa ta'uurraa kaasee haga dhaabota siyaasaa Oromoon qabu keessaa dhaabota muraasa keessatti miseensa ta'ee hojjechaan ture. Haaluma kanaan miseensa Koongireesii Uummata Oromoo bakka bu'uun uummata aanaa Midaaqanyi bakka bu'ee waggoota 5 miseensa caffee Oromoo ta'ee hojjechaan ture. Sanaa booda biyya keessatti hidhaa reebbichaa darare kun baay'annaan maatii faana jiraachuu dadhabnaan humnaa ol gaafa ta'u biyya gadhiisee ba'e jechuudha. Obbo Gaaddisaanii bara kamiidhaan isin miseensa caffee Oromiyaa taatanii tajaajilaa turtanii obbo bakka buutanii? Bara 2005 haga 2010tti yeroo dhaabonni mormituu biyya keessaa teessuma paarlaamaa federaalaa keessaas haa ta'u paarlaamaa naannoo keessa turan sanatti anis akka nam tokkootti uummanni bakka na buufate tajaajilaan ture jechuudha. Caffee Oromiyaa keessaa uummata bakka na buufateef gaaffii mirgaa inni qabu akka kaasu uummanni carraanaa kennee sana raawwachaan ture jechuudha. Mee isatti booda deebina. Filannoo bara 2005 gabaabsaatti waa'ee isaa dhaggeeffattoota keenya gurra buusaa mee obbo Garbaabaa maaliif 2005 qondaalonni gurguddoon mo'atamanii turanii booda filannoo haaraatiin irra deebi'ameetu mo'anii kan jedhutu komeen dhagaamaa ture bara sana? Filannoon bara 2005 sun filannoo baay'ee ajaa'ibaa ture. Uummatumtu filannoodhaan gara mootummaa jijjiiruudhaaf yaalii jalqabaa kan akka seenaatti biyyattii keessatti mootummaa filannoodhaan jijjiiruudhaaf yaaliin kan itti godhame bara sana. Bara sana keessa dhaabota biyya keessa jiran kana dhaabatan ilaaluurra keessatti hirmaatamee hawaasa kakaasuun murteessaadha. Hawaasa barsiisuun murteessaadha waan jedhuun itti seenne. Erga itti seennee booda immoo filannoo sana uummanni hubannoo argatee filannoo bakka dhaabbatame hundatti uummanni gaafa filannoo gaggeessu paartii biyya bulchaa jiru haga sadarkaa ministeerota 18 oliitu filannoo kufe. Mootummaan sana gidduutti naasuu addaa itti dhaga'ameen rifaatuu addaa itti dhaga'ameen irra deebi'ee reebbichaa fi doorsisoon korojoo hatuun namoota ajjuudhaan gara saamuutti deebi'ee jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf Koongireesii Uummata Oromoo bakka bu'ee Arsii Lixaarratti nama dorgome nama Tasfaayee Adaanee jedhamu. Komaander Warqinee Gabayyoo itti gaafatamaa poolisii federaalaa ammaatiin ajaja ta'ee namni kun ajjeefamee bakki sun inni akka darbu ta'ee bakka Abbaan Duulaa fi Junaddii Saad
iddoo dorgoman illee kongireesiin uummata Oromoo yeroo isaan moo'etti humnaan nama achitti ajjeesuudhaan korojoo fuudhanii kan isaan mo'an haala kanaan ture. Sana wajjin wal qabatee uummanni Oromoo fincila kaasuun diddaa kaasuun kana duwwaa miti. Lixa Oromiyaa irratti illee Amboorraa kaasee haga Calliyaa Midaa Baakoo Tibbee dabalatee haga Wallaggaa godina Wallaggaa lixaa Mandii waan akkasii Gimbii kana dabalatee haga Dambidoollootti wanta jiru Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Tibbee keessatti wanti ta'ee uummanni fincila gaafa kaasuu waraanni galee dhaqee uummata ajjeesaa ture. Yeroo sanatti egaa filannoon sun haala bayeessaan ergatti seenamee booda mootummaan dhaabonni mormituu Habashaa yeroodhaaf akka hapheetti walitti qabatanii mootummaa kana raasuu danda'an illee ni jiru. Fakkeenyaaf warri qindoomina yookaan qinijjiitu ofiin jedhaman suni baay'ee yerootti isaan mootummaa muddanii qabanii Finfinnee dhibbatti mo'an ture. Filannoon Finfinnee keessatti dhibba mo'ame kun uummanni hundaa fuuldura dhaabbatee yeroo inni mootummaa ofirraa kuffisuudhaaf qophaa'e kanatti dhaabonni sun illee itti gaafatamummaa isaanii bahuu dadhabuudhaan haala mootummaan wayyaanetti deebi'ee uummata achi keessatti rasaasaan tumee uummata yoo xiqqaatee uummata 500 ol kan inni itti fixedha. Haala sana wajjin wal qabatee hidhamtoota Oromoollee yeroo itti inni mooraa mana hidhaa Qaallittii keessatti kallattiidhaan dhaqee kana qabata gochuudhaan warra aarii irraa qabu dhaqee rukute. Fakkeenyaaf akka Alamaayyoo Garbaafaa yoo fudhattu bara sana dhaqanii kallattiidhaan mana hidhaa keessatti kan ajjeesanii. Kun egaa filannoodhaan uummanni mootummaa jijjiiruudhaaf qophii guddaa agarsiisee fedha guddaa gaafa agarsiisu sanammoo humnaan deeffatanii jeequmsi ka'e sun Horroo Guduruu keessatti dubartoota loltuun konkolaataadhaan galee yeroo dubartoota humnaan gudeedaa turetu jira. Godina Wallaggaa lixaa keessatti yeroo isaan uummata Oromoo keessaa nama qabanii cidhiidhaan nama gubantu jira. Kana egaa koomishiniin dhaabbatee qulqulleessuudhaaf koomishinii bilisaa kan jedhame dhaabbatee qulqulleessuudhaaf deemee dhimmi kun mootummaan humnaa ol fayyadamee nama ajjeesee nama hidhee korojoo saamee moo'uusaati kan inni isaan bira ga'anii sana gabaasa gochuurra hooggantoonni warra qulleessituu kanaa namoonni muraasni dookimentii oriijinaala fudhatanii ba'anii dookimentii sana erga warri qulleessuu hooggantoonni isaa keessaa fudhatanii ba'anii namoota muraasa biyya keessatti hafan immoo walitti qabuudhaan akka ragaa sobaa ba'anii fi mootummaan akka tarkaanfii walqixaa fudhatee tokkotti fakkeessanii ibsanii. Haa ta'uuti uummanni sanatti otoo harkan kennatiin falmaa ture. Egaa haala kanaan filannichi kana fakkaata. Asumarratti obbo Garbaabaa waa'ee bara sanatti namoota du'an ilaalchisee gareen dhimma sana qulqulleessitu walabatti tokko mootummaan hundeesseera jedhee namni ragaa sana of harkaa qabu erga biyyaa bahee booda namni biraan bakka bu'ee yuunivarsiitii Finfinnee irraatti dhimmicha qulqulleesseera jedhee caffee biyyoolessaatti ragaa bahee dubbate tokko Dooktar Disaasaa nama jedhamanidha yuunivarsiitii Finfinnee irraatti. Isaan immoo akka jedhanitti mootummaan hin goone kan jedhudha ragaa bahani. Mee waa'ee sana akkamitti filataman Dooktar Disaasaanii ragaa isaan kennan sunis maalirratti hundaa'eetudha? Namoonni itti gaafatamtoota waldaa qulqulleessituu sana ta'anii itti aanaa fi itti dura taa'an dookimentii oriijinaala akkuma kaasee fudhatanii biyyaa bahanii kana mootummaan kun seeraan waan walqixaa raawwate jechuun salphinadha. Hawaasa keenyas seenaadhaan nu gaafachiisedha tokkani. Haa ta'uuti akka Dookter Gammachuu Magarsaa fa'aa amma namni amma Dookter Gammati maqaasaa naa kaaftee kuni yeroo isaan ta'anii gabaasa sana
paarlaamaadhaaf dhiyeessan hawaasa Oromoo fi hawaasa miidhaan irra ga'e hunda lafee dugdaatu baay'ee cite jechuudha. Baay'ee hamilee namaatu rukutame jechuudha. Otoo wanta jiru hunda gadi fageenyaan beekanii mootummaan tarkaanfii inni fudhate wal qixa yeroo jedhamu keessaayyuu hayyoon Oromoo baay'ee kan nama gaddisiisu keessaa yeroo ormi ragaa sobaa hin bahu jedhee ragaa fudhatee biyyaa bahutti ragaa sirrii ta'e biyyaa bahutti keessattuu akka beekaa Oromootti warri yaadaman yeroo sana gabaasa kana kan dhiyeessan akka Dooktar Gammachuu Magarsaa fa'i. Hayyuu kana akka hayyuu Oromoo addaatti otoo ilaalamaa jiru yeroo sanatti miidiyaa irratti ba'anii otoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan addaa dubartii gudeeduun loltuun waraanni qubatee waraanni Oromiyaa keessa galee otoo jiru wanti kun ragaa sirriidha, ragaa qabatamaadha. Wanti mootummaan tarkaanfiin mootummaa fudhatee fi tarkaanfiin uummanni fincila kaase wal gitaa. Kanaaf jedhanii ragaa akkasii ba'uun baay'ee waan nama saalfachiisu jechuudha. Yeroo sanatti uummanni kan inni yaada kenne yoo jiraate Minilikis qusee dinagdee fa'aa warra akka abbaa malaa kanaan fayyadanii nu miidhaa ture. Ammas immoo warruma Oromoo keessaatii akkaataa kanaan miidhamaa jirra. Beekaa keenya otoo jennee yaadnu warri beekaa keenyas akkasittiin ragaa sobaan irratti ba'anii jedhanii uummanni yeroo inni itti abdii kutee fi aarii guddaa keessa galee jechuudha. Kan ajaa'ibsiifatamu keessaa yeroo sanatti keessa ittafaa goobanaa yeroo sanatti akka koree qulqulleessituutti achi keessatti hirmaatee ture. Haa ta'uutii dhimma kana keessaatti harka isaanii waan sassaabbataniif haga mana amantaatti duulli isaan irratti ta'e jechuudha. Keessa ittafaa goobanaa yeroo sanatti garuu warri seenaa fi aadaa Oromoo beekna jedhan hayyoonni kan akka Dooktar Gammachuu fa'aa kun immoo paarlaamaa fuulduratti ba'anii gochi mootummaan fudhate kun gocha sirriidha waan jedhuudha yeroo ragaa ba'an kan nama naasisuu fi kan nama yaaddessudha. Tolee obbo Garbaabaa haasaa keessan gara duraa irratti uummanni na filatee gaaffii uummataa kaasaan ture dirqama uummataa bahan ture jettaniittu. Mee caffee Oromiyaa keessatti dirqama isin baataniittu maalidha jechuun mootummaa faana yookaan immoo kan garee dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo tiin filatamanii yookaan bakka bu'anii caffee Oromiyaa keessa waliin turtan wayita waliin dalagaa turtan sana akkamitti mari'attu ajandaa qabsiifachuu dandeessu isin akkamitti immoo gaaffiin keessan keessummeeffama walii galaa turtan immoo akkamitti gaaffii uummanni qabu sana dhiyeessaa turtanii. Gaaffiin uummataa seeraan wanta jiru hundaa qabsiisuudhaaf ukkaamsaatu ture. Carraadhuma isaayyuu nuun kennanii Oromiyaan bal'oodha, hawaasni Oromoo bal'aadha. Yakki Oromiyaa keessatti siyaasa wajjin wal qabatee eenyummaa wajjin wal qabatee raawwatu baay'ee yaaddessaa fi waan guddaadha. Haa ta'uuti sanuma ajandaa qabsiifachuullee hin dandeenyu ture jechuudha. Ajandaa yoo qabsiifachuuf jennellee harka caalmaan kan mootummaa OPDO waan ta'eef harka caalmaadhaan ajandaa sana kuffisuu akka seeraatti akka labsiin kaa'utti mootummaa dhaabni biyya bulchus dhaabni mormitus ajandaa mataa isaanii ni qabsiifatu jedha. Ajandaa mataa qabsiifachuu kanarratti nuti ittuu hin mulqoofne sana keessa darbee dhaabumti bakka buunee deemne iyyuu achi keessatti dhaaba asiif achi faca'u dhaaba iddoo lama sadiitti wal qoodu akka ta'u irratti hojjetamee gartuu tokko Tolasaa Tasfaayee kan jedhamuun kongireesii uummata Oromoo gar tokkotti geessanii sanaa booda nuti warra kaayyoo dhugaadhaaf achi keessa dhaabbannu immoo sirumaa maqaa nurraa fuudhanii ajandaallee qabsiifachuu hin dandeenyu. Kan isaan sii kennan akka nam tokkotti daqiiqaa sadiidha. Daqiiqaa sadii keessatti waa'ee uummata Oromoo, waa'ee Oromiyaa hamma kana dubbachuu hin dandeessu. Ukkaamsaa ture. Haa ta'uuti ukkaamsaa sanatti akka ta'etti fayyadamnee wanta Oromiyaa keessa jiru kallattiidhaan hidhaa, ajjeechaa, reebbichaa, saamichaa waan Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dargaggoonni keenyi seeraan ala adda addaa irraatii qabamanii naannoo hidhamuu qabanitti otoo yoo yakka dalagan naannoo gaafatamuu qabanitti otoo
otoo gaafatamuun irra jiru callisanii mootummaa federaalaa biratti fidanii maayikalaawii keessatti reebuu, ajjeesuu, hidhuu, dararuun kun sirrii akka hin taane mootummaan federaalaa akka barbaade Oromiyaa keessa asii achi akka deemuuf carraa qabuu fi kun sirrii akka hin taane waa'een mirga namoomaa, waa'een dhiittaa mirga namummaa Oromiyaa keessa jiru kun yaaddeessaa akka ta'e kan ammoo mootummaan OPDO otoo seera eegsisuu dadhabuurraan kan ka'e akka warreen federaalaa Oromiyaa keessa seenee waraanni Oromiyaa keessa seenee gara fuulduraatti seenaa irratti qabooyyaa'ii dubbatame seenaa irratti hin ba'a waan akkasii kana sirrumatti carraa argannetti kaasaa turre haaluma kanaan yeroo isaan itti walga'iirraa nu adabuudhaaf walga'iitti illee akka ol hin seenne yeroo isaan murtee harka caalmaadhaan akka adabbiitti nurratti murtii dabarsanii ni jira jechuudha. Paartiin Koongireesii Uummata Oromoo ajandaa tokkoof walga'ii marsaa tokko akka hin hirmaanne kan jedhu seeraan ala, labsiidhaan ala walga'ii akkasii akka hin hirmaanne jedhanii yeroo isaan itti harka caalmaadhaan dabarsan jira. Garuu wanta sana hojiirran oolchine haala kanaan dhiibbaa gochaa turan. Egaa kana ibsuudhaaf yeroo hundaa rakkoo keenya ibsuudhaaf afaaniin dubbachuu gaafa dadhabnu maarrabiidhaan afaan hidhannee yeroo walga'iirra akka farda luugamaan taa'u tokkotti afaan hidhannee maarrabiidhaan yeroo dabarsaa turre jira. Kun immoo paarlaamaa federaalaa keessatti illee raawwachaa ture. Maarrabiidhaan afaan hidhachuun kuni caaffee Oromiyaa keessallee ture. Kana maaliif itti fayyadamne ukkaamamne irraa hidhamne irraa uummanni miidiyaadhaan nu argullee haa ilaalu waan jedhu addunyaan illee kana nu haa beeku waan jedhudha. Haala kanaan achi keessatti bulaa dandeenyeen falmii gochaa turre jechuudha. Amma isin uummataan filatamtanii caffee keessa dalagaa ture jettaniittu siyaasni biyyittiis garamitti akka deemuu fi karaa nagaa qabsaa'uun hin baasaaf hin baasuullee nama xiinxaluu dandeessanidha. Filannoo bara dhufu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf deemu irratti jijjiiramni dhufuu danda'a karaa nagaa muummichi ministeeraa duraanii du'anii booda jechuudha. Kuni jijjiiramni dhufuu hin jiru. Kun beekamaadha. Wanti karaa nagaadhaan ati jijjiirama fiduu dandeessu Itoophiyaa keessatti hin jiru. Otoo karaa nagaadhaan Itoophiyaa keessatti jijjiirama fiduun hin danda'ama ta'ee biyyaa ba'uun iyyuu hin jiru. Yeroo ammaa kana miseensonni paarlaamaa keessa turan, miseensonni caffee keessa turan ana dabalatee illee mana hidhaa keessa turre. Warra kaan ani akka carraa keessaa ba'uu iyyuu carraa argadhe. Warra kaan waggaa 10, waggaa 14, waggaa 15 itti murtaa'ee jira. Isaan kun warra kamii warri isaa hidhaman kuni dhaabota mormituu keessatti miseensota lafee dugdaa dhaaba sanaa ta'anii akka bireenii dhaaba sanaatti warra hojjetan, warra hawaasa gurmeessan. Isaan kun egaa kan isaan ittiin hidhaman maalinni yeroo filannoo kaadhaan deemsifamu sana mootummaa kana ofirraa buufna jedhanii hawaasa mari'achiisanidha. Kun immoo gaafa sana mirga mootummaa kana ofirraa buufna, mootummaan kun seeraan bulchaa hin jiru jettee kan ati ittiin uummata kakaafattu guyyaa gaafa filannoo, gaafa boordii filannoo si heeyyame dubbiin ati dubbatte kun mana hidhaatti si geessee waggaa 18 sitti murteessisa, waggaa 17 sitti murteessisa jechuudha. Kanaaf uummata keessa deemtee kanaa booda akka barbaade fakkeenya guddaan tokko kan bara 2011 keessa itti hidhamne kan akka obbo Olbaanaa Leellisaa, obbo Baqqalaa Garbaa, Asfaw Wangaasuu, Guutuu Mul'isaa, Tashaalee Iddoosaa fi Tolasaa Bachoo isaan kan akka fakkeenyaatti sii kaase yoo xiqqaate jechuudha. Isaan kana irratti ragaa maaltu dhiyaate mana murtiitti kun seenaadhaan dookimentiin mana murtii sun gaaf tokko seenaadhaaf uummatatti ifa ta'a. Yeroo filannoo 2010 raawwate sana mootummaa kana ofirraa buufna, mootummaan kun qabda hingaa waa'ee mootummaa kanaa dhaabbachuu qaba, ka'aatii nu faana hiriiraa jedhaniitu gorsa nuu kennan jedhanii ragaa irratti ba'an jechuudha. Ragaa irratti ba'an. Yeroo sanatti jecha kana jechuun mirgasii kana jettus malee mootummaa mormuu hin dandeessu jechuudha. Hawaasa kaafachuus hin dandeessu, hawaasa barsiisuus hin dandeessu. Kun waanuma jiru jechuudha. Haa ta'uuti
mootummaa jiksina jedhanii waan ati yeroo filannoo uummata ittiin barsiiftu waltajjii irratti akka ragaa yakkaasiif fidanii manni murtii isaaniiti, abbaan alangaa isaaniiti, abukaatoo mootummaa siidhaawaa, abukaatoon kan mootummaati. Jarreen kun sadan walii galanii mootummaa wajjin arfan walii galanii mana hidhaatti si geessu. Kanaaf amma maalinni filannoon karaa nagaa kan jedhamu hooggantootni warra dhaaba karaa nagaan qabsaaniyyuu yeroo isaan miidiyaalee adda addaatiin dubbatan dhaga'amaa jira jechuudha. Sirumaa hin danda'amu. Ulaansaa cufaadha. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaaneedhaan taayitaarraa buusuu kan danda'u kallattiidhaan qawwee fi qawwee qofaadha. Namni karaa nagaadhaan dhaqee fida yoo jedhu tarii kan hin arginetu jedha yoo ta'e malee kan keessa turee fi kan keessa jiru kan beeku karaa nagaadhaan mootummaa kana buusa waan jedhu ilaalcha sin qabu jechuudha. Haa ta'uuti harka marannee taa'uurra waanuma carraa arganneen dubbannaadha warri biyya keessaa morman kunis. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa keessattuu mootummaa wayyaanee qawwee qabaa, ikoonomiin harkasaa jira, waraanni harkasaa jira, humni nageenyaa harkasaa jira. Biyyittii dhumayyuu keessattuu adda dureetti yeroo ammaa kana bulchaa kan jiru humna nageenyaati malee waan biraa miti jechuudha. Bulchiinsa gaarii miti jechuudha. Waa'ee bulchiinsi waa'ee dimokiraasiitiis. Biyyittii dhumayyuu akka dhuunfaatti bulchaa kan jiru humna sakuriitii mootummaan ijaarratee jiru kanadha. Kanaaf filannoon gara fuulduraatti karaa mootummaa kana buusuu kan jedhu namuma abjuun sirriin taane abjootu tokkotu yaada malee namni dhugaadhaan keessa turee fi dhimmichatti dhiyeenyaan beeku waan yaadus miti waan ta'us miti jechuudha adeemsichi.
hordoftoota keenya kan arraaf qabnu gurraan isin geenye jirra. Waan nu caqastaniif galatooma. Yaadni keessanis akka kanaan duraa nurraa hin fagaatin. Marsaa Simbirtuu fi Facebook irratti nu agartu. Nuti Gammadaa Baroodaa fi Dassuu Duulaati nagayaan. Akabaki, kultura kesa, akabaki.